Daangaan sochii namaa fi konkolaataa sadaasa 3 bara 2014 naannoo Oromiyaatti kaa'amee ture. Har'a sadaasa 8 bara 2014tti akka ka'u kan godhameef dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu raawwii guyyoota darbanirraa qoratamee ta'uu abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsaniiru. Namaatii fi konkolaataaf taasifamee ture ammaaf barbaachisummaan isaa gaafa laalamu sochii dinagdee naannoon keenya ispeeshaalii naannoo biraatiif biyyaatiif haala waliigalummaa isaa gaafa laalu murteessaadha fi dhimma naannoo keenya wajjin qabatee dinagdeen haalli itti konkolaataan itti bahee itti galu koriidara guddaan nu keessaa bahus waan jiruuf sochii dinagdee irrattis danqa uumuu danda'a jedhamee kan yaadamu qofa osoo hin ta'in raawwiin isaatiillee kallattii kanaan kan laalamee sirraa'uu akka qabu qajeelchi naannoo keenya waan itti amaneef ammarraa eegalee sochii namaa sa'aatii 3:11 fi walakkaa jedhamee kan labsamee ture ammaaf akkuma duraan sanitti namni karaa barbaachisaa ta'eetiin sakattaamuudhaan haala nageenyummaa naannoon keenya itti eegamu irratti dhaabbatee akkaatuma duraan sanitti socho'uu akka danda'u ka'ee jira jechuudha. Dhorkaalee labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan waraqaa eenyummeessaa qabatanii socho'uu sakatta'insaaf eeyyamamoo ta'uu meeshaalee waraanaa galmeessuu naannoo ofii si'aayinaan eeguu fi dhimmoonni biroon labsii yeroo muddamaatiin ibsamaa turan kanneen hafan akkuma jiranitti itti fufuu kan jedhan Aadde Addunyaan haala nageenyaatiif haalli sodaachisaan jira jedhamee yoo kan itti amanamu ta'e dhorkii fi daangaan sochii sa'aatiidhaan kaa'amee ture amma ka'e kun yeroo kamittiyyuu bakka inni barbaachisa jedhametti deebi'ee akka buufamu ibsaniiru. Bu'uura labsii yeroo muddamaatiin shakkamanii lammiileen hidhaman qabiinsa isaanii irratti yaaddoo akka qabu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa tibbana ibsa baaseen eereera. Dhimma kanarratti Aadde Addunyaan haala naannoo Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deebii kennaniiru. Kanaan dura namni akkaataa itti qabamu seerichi ifaan kaa'ee jira. Namni shakkamaa eeruun hin dhiyaata, qorannoon hin gaggeeffama, himannaan ni banamaa, mana murtiitti hin dhiyaata. Sirni idileetu kana jedha. Sirni idilee kun immoo nageenya kabachiisuu keessatti bu'aa qabeessummaan isaa gaafa madaalamu fi nageenya biyya keenya keessa jiru wal bira fidnee gaafa laalamu raawwachiisuudhaaf nama dhibaa. Kanaaf labsiin yeroo ariifachiisaa kun bahee sirna idileetiin alatti dhimmoonni ilaalamuu qaban jedhameeti kan labsiin kun kan bahee jechuudha. Bu'uuruma kanaan gaafa laalamu namni qabamu sun sirna idileetiin akka hin qabamne hawaasni keenya baruu qaba jechuudha, beekuu qaba jechuudha. Kanaaf namoonni qabaman kun garuu tokkoffaa akkaataa labsiin jedhu kun sababawaa ta'uu qabna. Lammaffaa namoonni qaban kun jechuudha dhimma kana raawwachiisuudhaaf bakka san jedhan qaamonni nageenyaa, poolisiin, milishaan namoonni yookaan immoo qaamolee hedduu tarreessuun. Namoonni yeroo humnoota nageenyaatiin to'atamanitti rakkooleen xixiqqoo mudachuu danda'u jechuun Aadde Addunyaan kanaafis sadarkaa naannootti koreen hundaa'ee jira jechuudhaan ibsanii jiru. Akkuma beekamu kanaan duras sirnuma idilee keessattuu rakkoon jira waan ta'eef rakkoo seera yookaan mootummaa yeroo ariifachiisaa kanas gaafa hojiirra oolu wantoonni xixiqqoon mul'achuu danda'u garuu immoo akkaataa koomiin itti dhiyaatu koreen koomii jira waan ta'eef immoo koree koomii kana walitti qabaan abbaa dangaadha, miseensi poolisiidha, miseensi immoo qaamolee paartilee siyaasaa morkitoota keessas miseensi jira waan ta'eef akkaataa itti ilaalamu sun sirnaan taa'ee jira waan ta'eef namni koomii qabu gara sanitti fidee haalli itti ilaalamu mijaa kan ta'ee fi kan bu'uuraan tumame waan ta'eef inni ilaalamaa isa sakatta'ama. Kanarraa darbee garuu qaamni aangoo isaa garmalee fayyadamee immoo akkaataa itti gaafatamutti danda'u labsichummaa jechuudha. Sochiin namaaf konkolaataa sa'aatiidhaan daangeffamee ture ka'us hawaasni wantoota shakkisiisoo jedhu yoo arge humnoota nageenyaatiif eeruu kennuu fi naannoo isaa eeguudhaaf dirqama qabaa jechuudhaan ibsa har'a gaazexeessitootaaf kennaniin abbaan alangee waliigalaa Oromiyaa Aadde Addunyaa Ahmed ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.